rakkoon hin jiru. Anileen yaa baqattuudha. Qabaadhee isin gargaaru baadhulee qarshii 20 isiniif galcha garuu. Makia santimi yo sodate natimi makina ekebiri madaga matu zirukotile ananyukaba makisi male oh bukena bersama kita guys kurang dulu account text na godi keessan ayi telegraman polisi kan barreessa jabadha guddaanuuf galatoomi maaki guddaa si jaallanna si kabajna rakkoon hin jiru waa namni hin jiru wal qarqara umar rakkoon hin jiru tole bakka ba'uuf hin deemu keessan ibsaaya maki thank you maki thank you maki thank you maki thank you Baru bicara belati pada bicara itu lera. Berada apa sih? ayyaanni Ayani rufe silbaragada. Kamu bina kabojisu kamada. Na ukocha ukoli Kenya. maaki sirba kana si affeeree keessaan waliin kabaja Siapa kabajani mulai jadi baana ayye an sinin ba ka guddatu yang pilih tadi boleh wanta gochuu qabu tokko sin dandeessu wanta gootu tokko sin dandeessu garuu oromoon bukkee dhaabbatee haadholii hunda keenyaa fi deebinee maal warningi isaan baase hin gaafatii warri jettan usaataa waan isin hin galchine keessan seenina Miyo amma kanumatti qarqara isin jenne mee hin qarqartan nama tokko qarqaruudhaaf yoo waa'ee isaanii xiqqishoo isin himan maybe yoo garaan kee jabaa ta'e laaftee qarqaruu dandeessaaf jestaan isaan gaafachuun isaanumaaf akka isaan qarqaramaniif malee waan biraatiif miti bar network isin baase masa Kini bani garu jira akkuma jirutir. Okay anaatu be anamma sagaleen kee dhagaama hayyee dubbadhaame amma oromoon gisee hedduu akkumatti gisee isinii taphatu faa isin harkiti isinii dhiichisu faa isin agarra anilleen waan hanqan beekuun qaba natti himee ture namni hedduun amma isinumaa uffata bareedaa uffateetuma taphatu isin harkeen jechuun akkamitti bika kana akka geessan eessarraa akka dhuftan akkamitti walitti akka qabamtan hin beekan uummanni kun isin galee soomee waan takka nuuf himame waa'ee keessanirraa akkamitti akkatti walitti qabamuu dandeessanii maatiin keessanoo hin jiraa akkamitti qarqaaramaa jirtanii
akkamittiin hin barattanii moo hin barattanii mee nu hima. Kuni kan maatii qabnu jirra. Jechuun maatiin keenya mukaan mukarra dabarteedha. Waan baay'ee argiteedha kan nu bira dhaabbattu. Isa kanallee guddaa galatoomaa karaa irraa nu kaastanii mana nu geessitanii mana barumsaa nu geessitanii tu guddaa nu galatoomaan isiniin jedha kana jalqaba. Maatii qabnaa maatii keenyaaf kadhateedha karaa karaattidha. Mukaa mukattidha kan isaan darbanii ijaaranii itti tufameedha arrabsamaniidha. Kan isaan nu bushaaranii nu fedhanii gurraachanii malkii durillee isa bareedaa qaban ammallee fokkisanii nu fedhanii jaarsumaniidha. Nu fedhanii jaartumaniidha. Kan isaan amma kana nu gochaa jiran jechaadha. Hundumaan keenya iyyuu kana beekna. Gammannee hin jiru. Hundi keenya hundi namni madaa keessa isaadhaan qabu hin jiru. Jechuun eenyuyyuu kara biraa ta'a isaan kara kana ta'a madaa qaba. Sagalee ol kaasamee sagaleen keessan waan dhaga'amu jiru natti fakkaatu. Sagalee mee sagalee ol kaasaa. Ani seenaa darbee kaasee haasoo fi baay'inatti cima. Waan isiniin jedha. Amma nagaamaa maaki? Maaki nagaama? Amma sagaleen hin jiru. Qoy ni gaafadha. Amma sagaleen hin jiru faamilii. Amma sagaleen ni jira. Sagaleen ni jira. Kan keenya sagaleen jira taanaan itti waami. Ni jira hayyee ni jira. Namni tu anciisaa roofannoo namni tu beelee du'ee dhabee kee beelee du'ee dhugaan isiniin jedha maqaan isaa Oromaa jedhama. Inni wajjiis mul'atu. Hiriyootuma. Maaltu isaan darbaa jira san? Garuu fakkeetti haadholii keenya akkasumas illee obboloolii keenya abbootiin keenya akka adda addaatti dhufanii kan isaan jiraachaa jiran. Bulleellee qarshiidhaan kan isaan jiraachaa jiran. Namni baay'ee rakkachaa akkamittiin walitti rakkina cimsinaa nyaata nyaatanii hafu tuffii isaanii akkamittiin kan qarshiidhaan namatti nagadamu. Kanatti illee seera. Waan baay'ee jira kan namni nagarree. Tole. Sagaleen hin dhaga'amam. Sagaleen hin dhaga'amaa isin jira. Hayyee amma baratu jirtanii barnoota baratu jirtanii. Kan baratanii hunduma isaanii barata garuu kanuma keessaati namni kan tamaarii waggaa isin cufnaa isin barsiisnaa galmee eegalaa kan jedhanii dhuunfaadha kan galmee isiniin jalqaba. Galmaati dursa kan laayivii marraa argaman qarshiin namni laayivii promooshinii yoo baay'ate ji'a jaatti takka lama kana nuudha. Hojii akka warra kaanitti illee kan nu hojjennu jira promooshinii amma kanatti yoo marfe illee qallaba isaanii kan laayivii marraa argaman. Ati ni hojjetta? Ati ni hojjetta hojii? Nan hojjenna. Okay. Okay, namatti inni kale. Eenyutu irra jira eenyaa sosisi. Nagaa akkam? Kamti Fayyaadha? nagaa akkam maaki? Jira nagaami? Jira silkiin koo isaan bira jiraarra kanaaf hin akkaanti isa kanaan galee. Hin jirtu baraati isaan gaafataa jirani. Yaa eenyu xiqqoo sagaleen isaaniillee baay'ee dhaga'amaa turre. Maafdha. Dasti xiqqoo masinii ibsee warra maakii bira jiran akka dhaga'amutti xiqqoo masinii ibsee jirani. Akka isaanii dhaga'amaa kan koo. Hin dhaga'amu. Yaanna normaalii tiimiin kun gaafa eegalee almost nama kunna kan eegalee ijoolleen immoo nama tokko irraa ta'anii almost amma nama 15 ta'anii namni 15 kun waama laayivii galamee argamurraan kan isaan baratanii barnoota isaanii kan isaan baratanii mana barumsaa dhuunfaatti baratu manni isaan amma keessatti hojjechaa jiran kun manuma kiraayidha. Na ijoolleen kun kanneen abbaa afaaniin
jiru kanneen immoo faamilii harka qalleeyyiirraa dhufan jiru. Aartii kana fayyadamuun aadaa Oromiyaa keessa jiru ibsaa. Gaafa piroomooshinii argamu piroomooshinii hojjechaa gaafa laayiviirraa immoo hangatee argamu laayiviirraa hojjechaa fi akkasumas namooti abbiin amma nama tokko qofaadha abbiidhaan kan kana sappoortii abbii maamiin Dajaan jechuudha. Nama kan sappoortii godhuun nama tokko qofaadha. Kanaatti namni gargaaru hin jiru. Dhugaa dubbachuu fi yeroo darbe gargaarsa goonee dhaabbataa tokko ta'ee fi ijoollee kanaa fi akka isaan irraa wanta sanarraa galii dhaabbataa argachaa barumsa isaanii baratan guyyaan gargaarsaa sun hin milkoofne gasti namoonni baay'ee waadaan kennanii dhiisanii gochuu dhiisanii kanneen kaan immoo sagalee ol kaasee okay amma kiraa manaa meeqa kafaltan? Kiraayin manaa kun almost birrii 8,000 ji'atti 8,000? isaan kaffalan 8,000 eessa Finfinnee keessa fakkeenyaaf Finfinnee keessa eessa bikki? Naqqamteedha kan Naqqamteedha. kunneen jiraatan Okay. So namni isaan gargaarus hin jiru waanuma laayifii. yaa Waanuma laayifirraa argamuudhaan immoo nama ji'a maallaqa isaaniif erguu ni qaban. dhaabbiidhaan kan deeggaruun jirti Bashaaquu kan jedhamtu dhaabbii akkuma mijateefitti kan dhiituu fi kanaa achi garuu namni gargaaruun hin jiru. Galii tokkoyyuu hin qaban kanaa alatti jechuudha. Gaafa manni barumsaa nutti gahu fa'aa gaafuma manni barumsaa fa'aa ga'ee nutti cimu itti bilbilaa yeroo akkasiidha kan galu malee saachi hin jiru. Sagalee ol fuudhii jecha jiran sagaleen keenya dhagahamu jecha jiranii. Okay ammarra hedduun isaanii kan maatii qabanis maatii isaanii harka qalleeyyii ta'anis hin jiranii akkasuma immoo kan maatii hin qabnes ni jiranii jechuudha. Yaa kan jiru almost as keessa namni waggaa 5 daandiirra jiraatan daandii gubbaarra waggaa 5 kan jiraatan jira. Ijoollee kana wajjin erga eegalle almost waggaa 4 ta'eera waggaa 4 ta'eera erga guddisuun eegalle jechuudha. Kanaaf haaluma rakkisaa keessadha kan turame. Ammayyuu abbii jechuun amma sarvaayiviin godhu isinii galeera. Jiraachuu hin jiraatu garuu immoo wanta isaan jijjiiru keessan jiran jechuun wanti hundumtuu wantoota kaayyoo adda addaa hin qabna ture. Even seenaan isaanii akka fiilmiitti barreeffamee taa'ee jira. Akka fiilmiitti akka hojjetamuuf barreeffamee jira. Seenaa isaanii kanarraa namoota baay'eedha kan barachuu danda'u ture. Even weebsaayitii illee jalqabsiisnee dhumarra keenya dhaabbanne wantoota baay'ee ture. Kaayyoon keenya garuu even amma isaan barsiisuu irra wanta darbe isaan barsiisuun iyyuu baay'ee ulfaataa jira. Isaan barsiisuu irra wanta darbe gochuun nuti cimeera ammaarra jechuudha. Ulfaata. Dhugaa dubbachuudhaaf ati hedduun nama jabaadha. Ijoolleen tun amma silaa ta'an daandiirra deemtee waan adda addaa kana baratti silaa Arabbi katakatti walitti qabdee akkanatti asiin gahuun kee waan guddaadha beekte. BBC irratti intarvii maal hin goone ijoollee kana irratti akkana ijoollee walitti qabuu keetii irratti namni intarvii si gaafate hin jiru. Irratti intarviiwwan goonee garuu gammadaa shoo irratti takka intarviiwuu laannee jirra. Gammadaa shoo irratti intarviiwuu goonee turre sanaachi immoo almost miidiyaan lama nu gaafatanii turan garuu tokkoffaa baasiisaa cufanii miti akkuma Finfinneetti akka isaan dhufan ture. Daa'imni sana immoo ijoolleen kun kan tiraanspoortii kaffalatanii deemaa turuuti waan ittiin jiraatan iyyuu hin qaban turanii. Kanaaf miidiyaa biraa irratti hin dhiyaanne. Okay. Asumee waan dhaamsatu qabaattee dhaamsachuu dandeessaa akkasuma immoo warri qarqaaru barbaadan ijoollee tana qarqaaraa gaayis. Ijoolleen tuni akka inni dubbatutti maatiin nuyi numa ijoollee Oromooti. Maatiin numa waan ta'eefu waan dandeessanii qarqaaraani. Mee waan dabarfattee jiraate dabarfadhu.
namni isin qarqaaru yoo jiraatan immoo qarqaaraa achi dhaqaate akkaawuntii irraa fudhadhaa guys. irratti like ammatti bashannansiisuu isa dura garuu tokkoffaa weebsaayitii keenya xumurree jirra. Weebsaayitiin suni dhiyootti laawunchiin goona dhiyootti isinii gadhiisna. Weebsaayitii sana irratti dooneesharoonni adda addaa meembarii taataniillee ijoollee akka dabtaraa, uffataa, kaffaltii mana barumsaa, kaffaltii bakka tireeningii isaanii kana akkaataa isinitti meembarii taatanitti deeggartan siin uumamaa. Ijoollee namoonni immoo as keessa like spiikarii bituu barbaadanii waan isaan ittiin hojjetanii wantoota akka kaameeraa waan akka yuutuubii hojjechuuf ta'u akkasumas immoo mana kiraayii kan waggaa kan ji'a tokkos lamaas kan cufuu barbaadanii cufuu fi dandeessu. Inni dhumaa immoo bakka numadha ijoollee kanaaf kan jiru nama biraa miti dubbachuu fi dandeettiin isaan keessa jirutu faayinaanshaali. Mee akkaawuntii himi amma namni qabatee isinii galchuu ni jira. Namni maqaa gizee hedduu mana kiyya faamilii tiyya ni galchanii maqaa sirriitti himachuu mana hin barbaadan nama rabbiif jee galchuu jira beekte nama mul'atu hin barbaannetu jiranii. Mee akkaawuntii akkuma tasaa akkaawuntii hima kan rabbi laafisee isinii haa galchanii. Kuma tokko tameen barsiisu 1,48,84,571 namni komantii irra jirtanii namni dhagaartanii barreessaa fiiti kan nigdi baankiidha. 1,26,48,84,571 kana irratti deeggaruu hin dandeessu. Na yoo maakiin waqtii beesitu yoo jiraate weebsaayitii kana eebbisiisnu wayii mana keetti wayii manuma ta'e tokkotti akkuma qophii eebba weebsaayitii kanaa goone sana ta'ureeffachuun immoo bakka ijoolleemaaf wanta staartaappii ta'u waama galii dhaabbataa ta'u tokko guyyaa sanarra namoonni deeggaran illee yoo argamanii fi guyyaama tokko faamilii kee wajjin mari'attee like ijoollee kanaaf osoo qabdeen tola. Si'a takkaaf maali kan dhiiseeyyuun ture irra akka diingataama ijoolleen laayifii gallaanna malee waan akkasii akka naasaamnee fi ofii koofis waadaa galeen ture. Maafi bakka si'a 2-3 mokkorree hin milkoofne sanaaf jechuma nuti toluu didee dhiisne garuu immoo ijoolleen kun borboolee haala kanaan deemnaan baay'ee rakkisaatti tolgatitee fi hanga dandeenyetti maateeriyaalii isaaniitti hojjetanii borboolee galii argachuu danda'an yoo goonee fi ijoollee bakka guddaa geessuu dandeessudha agartee fi wanta akkasii irratti guyyaa masii mijatee. Maqaa himi jechaa jiran. Maqaa himi jechaa jiran. Amaaniil Badhaasaa jedha maqaan. Amaaniil Badhaasaadhaan. Amaaniil Badhaasaa. Hayyee weebsaayitii yoom eebbisiisuu deemtan? Weebsaayitii keenya almost fixnee irraa garuu qophii sa'aatti yaadaa irraa almost yoo guyyaan sii mijatu jiraate guyyicha irra gochuu dandeenya. Rakkoon hin jiru guyyaa isinii mijatu bikkatti mana keessanitti illee ta'u hin dhufa jechuudha. Waa dubbachuu ijoollee tunni dhaloota akkana walitti qabdee dhaloota kana keessa namoota jechuun dhaloonni kun yoo barate waan guddaa irra gahuu danda'a. Namni akkanumatti ilaaltu tokko bika guddaa boru warra ijoollee nu fayyaddu ijoollee Oromiyaa fayyadduudha ijoollee biyya fayyadduudha. Kanaafuu dhaloota kana qarqaaruun akka of qarqaarreetti fudhachuun nurra jiraata. Dhaloota waan gaarii irratti guddisuuf waan gaarii irratti jajjabeessuun bareedaadha isiniif garee. Kanaafuu jajjabeessaa guyyaa weebsaayitii keessan eebbisiistan immoo yaa teelegiraamii kiyya ni qabda waan ta'eef teekstii naaf godhi. Tolee haala bareedaadhaan gaggeessina. Anis ammarraa ba'uuf hin deema. Maal jettee? Anis guyyaa isaa sitti animaa piroomooshinii illee hojjennee bakka tokkotti ni eebbisiisna. Atis taa'imii kee waan laattee fi maakii biraa jiru galateeffadhaanii faamilii ishees galateeffadhaanii. Guddaa nu galatoomii taa'imii kana nuuf laattee waa'ee keenya seenaa keenya mucicha dhaabbattee nu wajjin haasoo fi guddaa nu
Tee rakkina Kiran jira abshir. faamilii kee biraan nu geessisuu keetti. Akka isaan baran gochuu keetti. Pushkulaan itti dubbachuu keetti. Akkasumas illee nu yaadachuu keetti. Nu gorsuu keetti. Nu waggaafachuu keetti. Guddaan nu galateeffatu. Maakii ija Oromoo inni nama ibsinaa malee maal jenna kan Rakkoon hin jiru. Anillee ni baqattuudha. Qabaadhee isin gargaaru baadhullee qarshii 20 isiniif galcha garuu. Makia maki, makia maki, makia santimi, makia santimi. Yo sodate natimi, makina ekebiri, makina ekebiri. Madaga matu, jirukotile, ananyukaba, makisi male. Oh, bukena bersama kita. Rakkoon hin jiru guys. Rakkoon hin jiru. Akkaawuntii teekistii naa godhi keessaan ayyee teelegiraamaan. Poolisii kan barreessaa. Gabaadhaa. Guddaan of galatoomi maakii. Guddaa si jaallanna si kabajna. Rakkoon hin jiru waa namni hin qabu wal qarqara. Uumaa rakkoon hin jiru. Tole bakka ba'uuf hin deemu keessaan na dubsaaya. Maki, thank you, thank you, thank you. 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 Maki, thank you. Jechuun keessatti gammachiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa guddaan nu galateeffadhaa guddaan itti toleera. Bira dhaabbatu. ayyaanni Ayyaanni Ayyaanu dhufe silbaara gada kan durbee nama boosisu qabdaadha. Na ufgocha bokkoli na ufgocha bokkoli ajaa keenya bokkoli. keenya. maakii sirba kana si affeeree keessaa nu beeman kabajaa. Kabajaa. Dhibbata Si affeerraa kabajaanii nu dhaggeeffatu. baana. Ayyee. Ani siniin baa akka guddatu. Hey!